Hello everyone, my name is Abdurazak Dube. I live in USA. I'm making this video campaign demanding for Ethiopian government or Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed to reevaluate the importance of internet and phone services when they are trying to fight COVID-19 or coronavirus. More than 15 million in the Western Oromia are experiencing a total phone and internet service blackout, which means they are left in the dark from getting information regarding the unseen enemy, COVID-19 or coronavirus. As a concerned citizen, I demand Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, to unblock internet and phone services in the region. Thank you so much. Maqaan koo artist Hamza jedhama. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa ummata wallaggaatti fi ummata gujii irraa internet uguruudhaan dhibee coronavirus kan yeroo ammaa addunyaa tana walii goolaa jiru, addunyaa tana mataa waliin dhawaa jiru, ummanni kun akka dhibee kanaaf saaxilamu gahee guddaa taphachuun isaa ni yaadatama. Kanaaf dhaamsi ani akka artistii tokkotti mootummaa kanaaf dhaamu ummata wallaggaas ta'e ummata gujii irraa akkasuma Oromiyaa biyyoota adda addaa irraa internet ugurte akka kaaftu, internet akka dhiiftu, ummanni information adda addaa argate dhibee kanarraa akka of baraaru dhaamsa koon dabarsa. Galatooma. Maqaan kiyya Hangaasuu jedhama. Mootummaan Itoophiyaa uggura internetii lixa Oromiyaa Wallaggaa fi Gujii irra kaa'e hatattamaan akka kaasu gaafata. ሰላም ስሜ አንጋሱም ማመዷዶ ይባላል። የኢትዮጵያ መንግስት በጉጂና በወለጋ ላይ የጣለውን የኢንተርኔት እቀባ በአስቸኳይ እንዲያነሳ ጠይቃለሁ። Hello, my name is Hangaasuu Mamadwado. I demand Ethiopian government to immediately reinstate the internet in West Oromia and Guji. Thank you so much. Ashama akkam jirtu an Gamta olaanaati. Akkuma beekamu godinaalee Wallaggaa fi Gujii keessa bakkoota bilbilaa fi intarneetii hin jirree uummatni dhimma dhibee COVID-19 yookaan vaayirasii koronaa kana odeeffannoo gahaa argachaa waan hin jirreef mootummaan dirqama hatattamaan akka bilbilaa fi intarneetii nu gallakkistu. Akkam jirtu, maqaan koo Abdurazak Dubee jedhama. Ameerikaa jiraadha. Addunyaan yeroo ammaa kana dhibee coronavirus yookaan COVID-19 raafamaa jirti. Dhibee kana ittisuu keessatti miidiyaaleen adda addaa odeeffannoo ummataaf geessuudhaan ummanni akka dhibee kanarraa of baraaru beeksisuu keessatti gahee guddaa taphataa jiru. Oromiyaan lixaa tajaajila intarneetii fi bilbilaarraa erga addaan cittee almost ji'a 2 darbee jira. Sababa kanaaf ummanni miiliyoona 15 ol ta'u yookaan ummanni persentii 15 ummata biyyattii ta'u odeeffannoo gahaa waa'ee dhibee kana argataa hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa kana hubachuudhaan lammiilee isaa persentii 15 ol ta'an dhibee kanarraa baraaruudhaaf tajaajila intarneetii fi bilbilaa hatattamaan akka deebisu waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Galatooma.